Jirtu hordoftoota hundi keessan nagaa keessan ani nagaa kooti har'a gaafii baay'ee jiran yaada baay'ee jiran walitti qabee gara keessan dhufee jira seenati like godha dursuma toon dhageeffatanii isiniin jedha isin dirqamsiisu qobboo miti dhiifama dhugaa dubbachuuf gaafiidha isinitti waanan jedhe ijoolleen baay'een immoo gaafiidhaan kan na gaafatanii ammallee dabalataan ijoolleen baay'een hin dhageenye waan akka dhaga'uu qaban waan inni yaadeef har'a mata dureen baay'ee tokko irratti ijoo irratti isinii qabadhee dhufe nafaana ta'an isiniin jedha chaanaala koo faaraa warri taatan seenaa subscribe godha warri nafaana turtan immoo like gochuun dagatina likein keessan iddoo guddaa qaba yaada gaafii qabdan commenti jalatti barreessaa ijoolleen yeroo hunduma immoo lakkoofsa koo gaafattan tokko tokkoon commenti jalatti lakkoofsa koo yoon isinii barreesse yeroo hunda seera YouTube'ti sirrii miti jechaan immoo isinii barreessuun miti garuu viidiyoo koo duraanii otoo hin banin iyyuu asii achi ilaaltanii lakkoofsa koon argattu viidiyoon duraan gadi dhiise irratti achi fudhadhaan isiniin jedha baay'een keessan lakkoofsa keettu komantii jala akkasin isiniin jedha har'a samoonas hojjechaa waanan ture ammas hojjechaa fi ganaalee fuulduratti kanin hojjechaa jiru isinis isinin fayyadaa gaafii keessan deebisinii ta'a kan hin jedhudha. Samoon akka argitan biyyoo buusee jira, garaganti buusee jira, ashawaallee har'a buusee jira, simmintoo bitee jira. Isa irratti gaafii baay'eetu jira. Simmintoo iddoo jettan baay'eetu jira dhugaadha. Nama jechisiisa. Tokkoffaa simmintoo irratti yaada isinii kenna. Simmintoon akkuma isinitti himee iddoo isaatii nan bitadha yoo jettanii dhattanii galmooftu. Guyyaa 2-3 booda sin qaxaru hin deebitu wanta sin gaafatantu jira kaartaa manaa sin gaafatu gaafa dura dhattanii isinitti himan kaartaa fidisiniin jedhan ganaa lammataan dhattanii kaartaa manaa agarsiisuu qabda ijaarsa manaa kan ijaarsa manaan manan ijaaraa hojjette ijaarsa manaarraa xalayaa barreeffachuu qabda gandarraa kana xumurteet guyyaa sadaffaa irratti immoo waraqata sii kennu jechuudha bitadhoon mana simmintoo siin jedhani amma sii eeyyaman san tarii ati 200 ettaa isaan 100 sii eeyyamuu danda'u tarii 100 ettaa 50 sii eeyyamuu danda'u inni akkuma jirutti ta'ee amma sii eeyyaman waraqata barreessanii sii kennu jechuudha waraqata sana qabatteet gara simmintoon gurguramuu sana sakaraa seeraa dhaxxanii isaan amma ta'e bitattu jechuudha. Lammaffaa immoo simmintoo dhimma galmooftu isaan kan isinii kennan 50 yookiin immoo sanaa gadis sanaa olis garuu amma jettaniin argattanii har'a immoo 50 fudhattan amma piroosasii kana hundumaa xumurtanii yoo isin ga'uu baate amma dhuftaniituma galmooftu akkasumatti jechuudha si'a 2-3 isaa ta'u jechuudha. Kana hundumaa ana kaartaa waan na gaafateef kan hin mucayyoodha mucayyoon hergattee bitee warra akkasitti kaartaa agarsiisee 200 yookiin immoo warra rabsu warra buufatee gurguruu jechuudha suuqii qabaatanii isaan irraa binnee jechuudha. Isaanni sila iddoo sirrii bitannu 500 isiniin jedhe garuu isaan kanarraa 700 bitama iddoo kamittuu suuqii kamittuu haala biyyaattis nama daangessa jechuudha. Fakkeenyaan kan hin haasa'aa jiru kan Walisooti. Adaamaa, Finfinnee, Jimmaa Arsii iddoon biraa haala biraatiin gurgura. Tarii Arsii dabaluu danda'ama. Tarii Jimmi dabaluu danda'ama. Yookiin qannasuu danda'a. Yookiin immoo daftanii karaadhuma eeyyamaa sana argachuu dandeessu. Hin beekamu. Garuu simmintoo yeroo kanatti baay'ee ulfaataadha. Kanaadha. Yeroo baay'ee ijoolleen immoo komantii jala lakkoofsa kenni yaada sirraa fuunu qabna akkaataa isaa nutti himtaa nu gargaar. Yaada jiru immoo karaa sanas shiriisinii godha. Ashawaan birrii 14, 15, 16 biyyoon garuu 3,000 dhiyoo yoo ta'e 3,000 bu'a fakkeenyaayyuu garagantiin 3,500 kan egaa kan hinani ammaaf beeku dhagaan birrii 12,000 kan jedhan hin jiru beeku bicha engadda dhagaa garuu dhaqeetii ilaaleera akkas jedhanii baay'ee ulfaata waa'een dhagaa garuu inna ashawaan akka ashawaattis jedhamniiru ashawaan garagarii kan
cirracha yoo baay'ate dirqama gangalchitu yeroo baay'ee jechuudha waan ta'eef akkaataa shawaati 14,000 kan si buusu jira 15,000 kan si buusu jira nama beektu immoo dambanyaa yoo qabatte 14,500 sin buusu inni immoo haaraatiif har'a bilbilteef 16 jedhee si diruus danda'a jechuudha. Ani garuu isaa bakkuma 14 buusise mucayyoo tokko buusisee jira garuu normal siinoo toon taane ayisuusuudhaan buuse fani lamaan tokko garuu siinoon birri 4,000 siifan buusanaan jedhee ture inni. So akkasi akkuma isinitti hime biyyoon immoo 3,000 ammaa fi garagaartiin 3,500 dhakaan birri 12,000 jedhanii qannasuus danda'a akka naannootti isiniin jedhee nu bira naannoon ani jiru walisoo dhakaan hin jiru tullu boolloo jira fakkeenya daqiiqaa 30 deemsisaa walisorraa tullu boolloo jechuun isa keessa immoo baadiyyaa keessa deemtu gara daqiiqaa 15 dhaqee waan ta'eef viidiyoo isaa gadiin isinii dhiisa. Ammaaf biyyoo buusisee beekaa ashawaa buusisee beekaa gara gaanti buusisee waan ta'eef isaan kana waan an beekuufin riippoorti isinii godha dhakaas jechuudha. Simmintoos amma danda'ame kun bitee isinitti agarsiisee jira yaadas isinii laachaa jira waan ta'eef kanarraa fudhachuu dandeessu. Kana fakkaata naannoo keenya hin jiru bargixe dhakaan akkuma isiniin jedhee gara naammoo gara walqixxee jira jechuudha. Ashawaa fi dhakaan gara walqixxee jira. Dhakaan immoo bichaan karaa tullu boolloo jira jechuudha. Ani gidduu kana lamaaniin jira. Karaa lachuu birri 30 deemsisa. Walqixxee sanarraa birri 30 deemsisa. Tullu boolloos birri 30 garuu baadiyyaa keessa siqatu karaa tullu boolloo argee jira. Biyyoon baay'ee nutti dhiyoodha. Anatti dhiyoodha jechuudha. Samuunas biyyoo tarii nan buusisaa isinitti agarsiisa. Naannoo kam akka ta'e gadda isinitti agarsiise dhiyoodha walisotti buusisee jira. Karaa yaada garaa kana qabdan gaafii karaa kana qabdanii isinii deebisuun danda'a jechuudha yoo gaafii qabaattanii jechuudha karaa kanaan. Baay'een akkuma isinitti hime nu gargaarii simmintoo jechaa jirtu. Akkamitti falasan nutti nuuf geessitaa nuuf bittaa nu gargaartaa naan jettanii kan inni isin gargaaruu danda'u yoon kaartaa ofii koo qabaadhe agarsiisee karaa seeraa baasisee iddoon fe'etti fe'uu hin danda'a jechuudha. Jimmaa Adaamaa Arsii iddoon fe'etti jechuudha. Karaan fedhetti garuu isarratti rakkinni jechuudha. Kaartaan gaa yeroo kana lafan taa'u karaa hundumaa waa'ee kaartaa waan piroosesiin baay'atu dhimma mataa kootiif illee kaartaan ani garuu kan inni amma keessa jiru manni kaartaa qaba. Gen yeroo hundumaa immoo waan akkanaatiifis geessuun natti hin jedhu natti mijatu waadaa isiniin galu karaa kana jechuudha. Garuu kan kun kaartaa qaba. Kan koo manni isaan kaanisoo ta'e kaartaa qaba. Garuu kaartaa kan gaafatan isaan kan magaalaa kanaa qofa jechuudha. Utuma ta'eyyuu gin ani kanatti qaba waan ta'eef jechuudha. So kanaan isiniin jedha. Karaa kanaan yaada yoo qabaattan natti nagaafachuu dandeessu. Akka tasaallee shiboollee gaafachuu danda'a. Shiboo yeroo garafanii 400 jedhuun beeku hidhaadhaan gurguru kana bara. Isaan kanarratti yaada yoo qabaattan isiniif ibsuun danda'a. Nagaafadhaa gaafii qabdan koomentii jala kaa'a. Video komo share like gochuu hin dagatina. Walaa guddifnu osoo wal guddifne gaarii ture yaada bareedduu arganna wal gargaarra. Bargixoo sinachi sana na gargaartan ani immoo karaan ittiin waa isin gargaaru qabaachuu hin danda'a. Yoon guddadheedha malee immoo as daka sana taa'ee mijatu sirris miti jechuudha. Wal guddisuudha karaa kamiinuyyuu akkasiin isiniin jedha. Egaa anaaf gaariidha jedheen kana isiniif fidee yaada kanarratti simmintoo abadan yeroo kana nan baafadha karaa seeraa jechuun baay'ee tokko isinitti ulfaata. Baay'ee tokko mucayyoon tokko namni tokko sammuun negeetiivii yaadu jira. Ani wanti waakkadheen jiru simmintoon akkanaa har'a deebi'aa isiniin jedhu borummaa akkas isin gaafatu iftaan akkas isin gaafatu jedhanii kunoo deemaan jira dhaqaan jira jedhee viidiyoo waraabee gadi dhiise jala wanti jurjurreen tokko namallee nabaaru. Ati waan cinqii moo ciqii waan cinqii malee waraab maal jettee naasoftu moo maal jettee
waan cinqii malee naasoftuu nama tokko maqaa dhofteeti sarraa baradhu jette. Ani obboleettii koo erdaataa keessin gaafanne na gargaar hin jenne soba itti makuusiif jechani saba kootiif obboloota kootiif dhugaa jiru waan inni irra jiru yeroo inni irra jiruu fi wanta daqiiqaa sanaan hima malee hin fakkeessu. Ciqitu baay'ata malee. Kanaaf soba riippoortiin godhu. Ani immoo akkanatu ta'aa jiran jedhe malee wanti nani jedheen jiru kun immoo siif ciqii ta'e malee sammuu keetu yoo dammamee jira malee kun si fayyada ture. Jechuun si fayyada. Bargix ijoolleen haala jiru kamuu keenya mana ijaarranna jennaa gatii isaallee karaatti information karaa baay'ee darba. Isa waggaa kana isa ji'a shanan kana har'a siin ta'u. Yeroon waan gaarii yoo argatte haala irra jiru yoo argatte gaariidha isa jedhu malee angola kee dhufee sin caqacaqne gola kootii baay'ee amma ciqiin sammuu si tuqu maa jala teessee dhaggeeffatta. Hujii. Ani nama dabaan deemu hin jaaladhu. Kanaaf waa'ee jireenya kootii sitti waakkannanii waan jiru dhugaa jiru tokko waan haalota ammarra jiranii kun akkasitti bitattu kun an argattan yeroo kanatti kun akkanatti malee akkanatti hin argamu haala kanaan akkanatti ulfaataadhaan jire waan sobaammoo miti koomentii koo jala seen ilaali viidiyoo nan hojjedhetti ijoollee waan jiran eeyyee dhugaadha anillee bitaa ture 1700 okay. Narratti bilbilame dhiifama anillee bitaa ture 1700 dhugaadha hin jiru simmintooni kan jedhu yaada baay'ee kan barreessu baay'eetu jira ana qofa miti jechuudha. Isumaan riippoorti godhe waan jiru dhugaa jiru irratti haala yeroo sana jiru irratti malee wanti itti si jalaa makeen jiru gola kee dhufee si caqacaqne kanaaf hin dhaggeeffatin oo si rakkise ati akkuma damadamamtetti fixadhu yeroo kee. Kan akka kanaa yaada sammuu hin qabu namni akkasii jechuudha. Inni akkasiin isiniin jedha. Dhiifama. Egaa nama rattoo cufan duudaadha laal namni keenya. Rattoo cufte turuu qabda yookiin wanta dhiisuu qabda gin deddeessanii natti bilbilu. Inni akkasii isiniin jedha. Waan ciqiqii yoo dadhabde ati gubbuma nyuu kana utaalatuma hoolii sin dinquu gaaf si dinquu qaba. Kana kanaati qilleensa irratti kanaafuu namni tokko rakkinni itti dhufe karaa kamiin akka ba'uyyuu hin beeku barumsa namarraan fudhatu jechuudha. Yeroo hundumaa otoo dhiphinni tokko gufachuun tokko itti dhufe kan darbog jedheetti kufeetti badu kan akka kanaati jechuudha. Kan koomentii yaada akkanaa kennu maaliif waan barumsa qabu malee waa aayidiyaa gaarii malee wanti hin dabarsan jiru. Waa'ee koo immoo yaada mataa kooti kan hin haasa'e fi koofi itti naa dhiphadhu kalkuleet itti naa godhi na radda'e hin jenneeni. Kanaaf warri yaada akkasii qabdan dhaggeeffachuu dhiisuu dandeessu. Ciqiin sitti hin baay'atiin fataa jedhi keessaa ba'iitiin sin jedha. Jireenyi kee bilookii haa taatu. Akkasii sin jedha. Obbeetta kan taate. Kanaaf akkasii sin jedha.